Egaan daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan nagaa fayyi qabdanii kun kan daawwachaa jirtan sagantaa Roras Tube ani maqaan kiyyaa Amir Ahmadi guyyaa arraantanaa keessummaa addaa qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira keessummaan teenya tun eenyu jettanii nagaafachuu keessan hin oolamu keessummaan kuni nama yeroo dheeraadhaaf YouTube channel kana gubbarratti jechuudha waan gaggaarii waan hedduu toora social media Facebook aste YouTube karaa hedduudhaan hawaasa keenya waa barsiisaa ture namni kun immoo eenyu jettanii ammallee gaafachuun keessan hin oolamu keessummaa kana kan wal isin barsiisnu aha keessummaan keenya channel masaatiin isinii madura channel Oda Nation jo channel asaati jechuudha keessummaa keenya kana Oda Nation akkuma beekamu sagalee isaa bareedu saniin yeroo hedduu kan video animationan faayamte saniin jechuudha sagalee isaa bareedu saniin dhaggeeffachaa turtan arraantana hunoo na biratti arga keessummaa keenya wajjin wal barnoota gaarii isiniin jira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota channel Roras Tube durarratti carraa kana naafantee asirratti channel keetira naafeeroo keetiif hedduun sigalatoonfadhaa maqaa channel Oda Nation akkasuma maqaa hordoftoota kiyyaatiin sigalatoonfachuun barbaada. Maqaan kiyya Abdul Hakim Ibrahim Nanjaani kan itti dhaladhees magaalaa Dirree Dhawaa Laga Harree ganda Qabalee Duwwaa 8 Hai galatame akkamitti eegaltame channel kana akkamitti eegale bara 2017 akka lakkoofsa Awurooppaatti biyya Indoneeshiyaa keessaan turre yeroo sanitti anis ta'ee hiriyoota kiyyaa wajjin turre zaa sanitti dalagaan turre process eeggachaa turre yeroo sanitti Blash Tower jeetiin anummaan yaada kanaan addeessee fi eegas booda animationoota garaagaraa barreessaa akkasuma gara viidiyootti jechuun afaan Arabaa ture gara afaan Oromootti afaan Ingiliffaa ta'es nama wajjin hiriyoota wajjin wal ta'e gara afaan Oromoo hiiknee dalaguu hojjechaa turre kan inni eegalee biyya Indoneeshiyaa keessatti waggaa bara 2017 keessa jechuudha achitti eegale. Okay. Mee bu'aan isaa maali jetteeti waan kana ka jalqabde bu'aan isaa akkamii haala kamiif gaariidha jetteetti amanteeti. Wanni kana naka kaase gara afaan Oromootti hojjechuu duraan dursee afaan keenya akkuma beekamutti hawaasni keenyallee kanumaan aartii nama hordofa aartii gama roga islaamaatiinis ta'e gama kaatiinis namni yeroo baay'inaan uummata keenya kana uummanummaan keenyaan follow hin godhu amma channelota uummata Amaaraa kana yoo ilaalte baay'inaan subscribe hedduu qaba viidiyoon isaanii view'n isaa hedduudha guddaadha lan guddaadha namni keenya hordofu caalaa nama hordofa sababa sanatti irra guddaan dalagamu gama afaan Oromootti wanti kun maaliif jeetiin waan dandeettii qabnuuf jecha yoo hojjenne dalagaas hin qabnu firiidha yoo ni hojjennee dandeenya miti aartii keenyaas guddisuudhaan Blash Tower gaabila dalagoo yaada sababa sanatti kan hojii kana jalqabne nam 12 ni taana jechuun warri sagaleedhaan irra hirmaachaa ture yeroo sanatti kan nu rakkisaa ture sagalee shamarranii ture baay'inaan garuu hojjechaa ture sagaluma dhiiraatiin viidiyoolee animationas kan akka Nabii Yusuf illee eegalleeti garuu akka itti fufuu hin dandeenye sababa rakkina maallaqaa jira akkasuma hayyaman qabnu viidiyoo sana hojjechuudhaaf takka akka chaanaalatti akka saatalaayitiitti hundoone yookiin ammoo viidiyoo sana maallaqa guddaan binnee hojjechuu qabna maallaqa san income hin qabnu YouTube irreen zaa sanitti maallaqaan miti hojjechaa turre miti akkanuma uummata keenya gargaaruudhaaf akkasuma zaa banaa waan qabnuuf itti fayyadamnee gaa uummata keenya biraan ga'uudha jenneeti viidiyoo Nabii Muusaa kan Yusufis kan hundaa'u dandeettii ittiin qabna garuu maallaqaa fi baay'ataa fi meeshaa gaawwan qabneef dhaabne achuma irratti. Mee viidiyoolee hangaarraa hojjette keessaa viidiyoon ati haalaan itti gammaddu viidiyoota? Viidiyoon haalaan kan itti gammade viidiyoo animationaa kan wanti musalsala Nabii Muusaadha. Paartii takka hanga 5 dalagatiin dhaabe. في أقسم أمس خان نبي يوسف فيديو نبي يوسف حالان بريد هذا فيديو أبا سدي مفروض ليني جواب تكتيجا كل سديتي أنا مو ديكا كلن أكنما
Okay. Kanaafuu mee fuula duraafuu haala kamiin hojjechuu barbaadda? Ammaan tana kan itti hojjechaa jirru yeroo ammaatti seenaadha. Seenaa irratti hundaa'e daqiiqaa 6 7 hanga daqiiqaa 4 hanga 7 deema kan hojjechaa jiru. Kun amma fuulduraaf garuu kaayyoo guddaan qaba. Hatta hanga fiilima afaan Oromootti hudhaa fiilimoota saabootaas ni jiran. Fiilimoota kan shari'aanis waliin khilaafne seenaa hedduu jira. Fiilimoota seenaa Islaamotaa, seenaa addunyaa, hatta seenaa biyya keenyaallee yoo hojjetamuu dandeenye silaa kaayyoo numa qabna. Inshaallah gaa fuuldura waan ta'u rabbumaa beeka kaayyoon keenya guddisnee hojjechuudha. Okay. Mee mudannoon ati hojii kanarratti qabdu maali? Mudannoo akkasitti dilesillee waan qabu. Mudannoon qabu gaati gizeenii fi viidiyoo kana hojjennu sagaleedhaan waan ta'eef jecha baaksensii jira. Gizee hojjennu studio keessatti hedduu waan nama qofachiisaa jira, hedduu si gammachiisa. Jechuma kana nama qabsiisu nama garii gaa yeroo duraatiif ammaan tana daleessisna fakkeenyaaf sagalee tana gizee raafuun dandeettii dhabuu mala. Gizee waraabnu hedduu baqa jechi kana itti ulfaata afaan Oromoo kan jechuun itti ulfaata. Baara Sodaanis waan jiruuf takka wal makeessa gammachuus ni qaba. Ittiin raaffachaa daleedha waan hojii gaariidha waan nama bohaarsu. Egaan kun kan daawwachaa jirtan Roraas Tube abbaa chaanala Odaa Nation waliin ta'uudhaan gaaffii fi deebii godhaa jiru jechuudha. Sagantaa kanatti akka bohaaraa jirtan akka waa hedduu irraa baratan abdii guddaan qaba. Egaa sagantaa teenya ammallee hifadhe dadhabe osoo hin jenne hamma dhumaatti nu waliin turaan isiniin jaa. warreen YouTube jechuudha hojjetaniif warreen akka kiyyaaf keetii jechuudha YouTuberootaaf wanni ati dhaamtu maaltu jira dhaamsa maalii qabda? Hanga danda'ametti hojii qulqulluu kan nama hawwatu hatta kan sababa biraallee caalmetti caalee argamu waan bareedaa takka xiqqaamaan taane daqiiqa 5 taane daqiiqa 20 dalagurra daqiiqa 5 waan nama gammachiisee nama hawwata kan artii keenyatti illee maqaa godha kan hawaasa kanaas guddisa artii guddisa sanirra xiyyeeffatanii akka hojjetanii dhaamaa fi gama biraatiin warra hawaasaaf kan hin dhaabu dhaamsi kan hawaasaa hanga danda'ametti warreen keessaafuu biyya ala jirtan viidiyoo chaanaaluma irratti YouTube qiyaas ta'ee karooraas kana hundaatu linkii isaa share akka waliif godhanii dhaamaa fi viidiyoo daawunlood godhanii post osoo godhuun taane chaanaaluma san irratti ilaalanii viidiyoo yoo danda'ame ammoo yoo danda'an linkii san share Facebook irratti isaa ta'u ka page qabus page irratti kan chaanaala qabus ol guddisuudhaaf chaanaaluma isaa irratti linkii san share waliif godhee akka dalagaa keenya gaggaarii dalagaa babbareedaa taanaan wal cinaan akka wal guddisuun dhaamsa qabaa fi ammas keessaafuu warreen viidiyoo namaa fuudhanii waan namni amma keessaafuu gizee atilleen amma diraamaa shoot hoggaa godhan hoggaa gootu hedduu laffaatii qabaa miti. Garuu kan salphumatti manuma isaa taa'ee waayifii qofa fayyadamee waan ati akkanatti itti laffaatee hojjette kana fuudheetuma upload godhatee bakka itti taa'ee maallaqa itti nyaatatu zoon laffaan kun akka amantittis gaarii miti waan namni itti laffee takka ati teessee nyaachuun feerii miti. Gama kaaniin ammoo RTV kana wal guddisuu osoo hin taane wal miidhuudha. Namni hedduun maal jee ilaala maal jee fudhata seeta. Maal isin miqqanyaa maa walitti taatanii waliin jaan beeta. Miqqanyaa ta'uu osoo hin taane wanti kun namni tokko aartii yoo dandeettii qabaate dandeettii isaati waan san dalagu hojjechuu yoo si guddisuu barbaade linkii ka share godhe akka ati guddattu akka hamilee sitti uumame waan biraa daleedu si kakaasuudha malee ati amma gizeenii fi akkana si godhan gaarii miti walitti haaruu dhufa aartii guddisuun jaamu kun aartuma kanaa kan guddanne xiqqeessuudha. Gama biraatiin ammoo
hanga namu dandeettii hedduu warra qabu jira kan hin hojjenne waan kana namu dandeettii isaatiin za'aa kanneef yeroo xiyyeeffatee aartiin keenya hedduu gama diinaatiinis gama kaaniinis kufee jira namu rogoo danda'uun waan danda'uun amantiinis ta'u gama hundaanuu akka irratti hirmaatee aartii keenya kana guddisuun dhaamsa qabaaf. Dhaamsi ati mee hordoftootaaf qabdu maali mee hordoftoota chaanala Roraas Tiyuubiif ta'e hordoftoota chaanala Odaa Neeshiniif qabdu maaltu jira? Viidiyoo kana yeroo nuuf hojjennu lafaatee hedduu qaba. Peejii 5 hanga 6 kan barreessinee daqiiqaa 4-5 deema. Yoo xiqqaate daqiiqaa 5 hanga 7 deema. Viidiyoo kana hojjechuudhaaf hedduu lifaatii qaba. Nama taaba qaba. Saniifuu viidiyoo kana isin gama akka itti lafaan hojjenne isiniif viidiyoo kana akka namni hundinuu beekutti gorsa hedduu of keessaa qaba akkasuma barnoota qaba namas ni bohaarsiisa daqiiqa 5 deema waan dheeraa miti gorsa hedduu of keessaa waan qabuuf jecha daawwattanii waliifis sheer gootanii liinkii isaa sheer waliif gootanii akka wal biraan geessan ammas baatiin taasifamtu baatii ramadaanaati waan khayrii dhageeffatanii waan khayrii itti akka irraa baratan abdiin qaba. Gamanumaanuu baga baatii ramadaanaatiin siningee chaanala keenyaas Odaa Neeshin YouTube irratti subscribe nuuf godhaa. Peejii keenyaas like yookiin follow godhuun hordofaa Facebook irratti galatooma. Egaan daawwattoota keenya kabajamu sagantaan guyyaa har'aantanaa Abdul Hakiim Ibrahim waliin taasise kana fakkaata. Hordoftoonni chaanala Roraas Tiyuubiis ta'e akkasumattis hordoftoonni chaanala Odaa Neeshin chaanala Roraas Tiyuubiif haaree tana subscribe godhuu hin dagatina. Wanni guddaan dhufneef garuu Odaa Neeshiniif warreen chaanala Odaa Neeshin jala jirtan hin badinaa isin jaa viidiyoo irra deebi'aa daawwadhaa ammallee viidiyooleen tabarnoota qaqqabduu tan hedduu waan nama barsiiftu jechuudha. Warreen chaanala Roraas Tiyuub jala jirtan subscribera kuma 50 geessanii jirtan galatooma hedduu galatooma isinirraa ture galatooma isin jechuufis gabanumaan hedduu galatooma isin jechuu barbaada. Egaa obboleessa keenya kana chaanala Odaa Neeshin irratti sagantaa babbareedduu hojjechaa jiru kana chaanala isaa subscribe godhaa fi jajjabeessaa hordofaa isin jechuu barbaada. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa har'aa tanatti akka hedduu bohaartanii fi akka gammaddan abdii isinirraa qabaachuu baadhus gammaddanii jirtan jeetumaan amana. Maaliif nama yeroo dheeraa isinirraa sagalee malee fuulaan hin beekneen isinii qopheesse harkanaan dho'itanii maali? Harkanaan Odaa Neeshin gaa sagalee isaa bishaan lagaa fakkaatu saniin waan takkaaf lama isinii jechisiisuullee baadhuu haasawa isaatti akka gammaddan abdiin isinirraa qaba. Egaan hordoftoonni chaanala Odaa Neeshin maali lallaaffattanii jirtan? Warri Roraas Tiyuub jala jiru kun xiqqasha humna isinirra godhatee jira. Ta'uun qabu gaa irraan badinaa ammallee viidiyoolee daawwachaa hin jirtan sirriitti daawwadhaa isiniin jaa. Chaanalli hordoftoonni immoo chaanala Roraas Tiyuub jala jirtan Odaa Neeshin description jala isiniif linkii isaa dhaqaa subscribe godhaaf hordofaa waan hedduu seenaa babbareedduu irratti hojjechaa jira obboleessi keenya kun. Kanaafuu sagantaa guyyaa har'aa kanaatti akka gammaddan akka bohaartan reefu jeetan jiraasa dhiifama akka gammaddaniif akka bohaartanii kana isinit deddeebise akkamatti afaan qullaa maal akkana nuun jechaa olinaa moo isinin mumaanatti hin kannine subscribe godhame onna diimtuu jalaatan ni irraanfattaniisa nama hedduun laalu hoggaa laalu subscribe barri bakka irraan sosso ta'uun qabu. Subscribe godha wana diimtuu jala jirtan lala subscribe teettan santuqiitii mallattoo dawwilee sanis tuqeen siin jaa hamma sagantaa guyyaa biraatiin walitti deebinutti nageetti isiniin jaa amma guyyaa sagantaa biraatiin nageetti isiniin jaa nageetti isiniin jechuun duratti immoo